Bismillahi jedhee maqaa isaan jalqabee Ar-Rahmaan Ar-Rahiim tola isaa lallabee walaloo kan koollee kanumaan jalqabee narraa dhaggeeffadhaa waan hin katabee rabbi naa sirreessu yoon karaarraa dabe walaloo kan koollee har'a yoon banadhu gargaarsa rabbiitiin seenaa Abii Bakr Siddiiqii kan hin dubbadhu. Namnummaan tokkollee nuuf hin oolle tolaa isa nuuf ooleefis galchine galataa Abuu Bakriin malee kan isaa rabbi galchaa jedhanii dubbatan ergamaan rahmataa. Abuu Bakri jechuun kan rasuulaaf tumse roorroo muslimtoota tasa kan fudhanne kan falmeedha cimsee barri arbaa darbee waggaa lammaffaasaa gosa Taymiirraatii kan inni dhalate biyya Makkaan keessaa. Qabeenya qabuunis wallaalummaadhaanuu kan gargaaru hawaasa jaalalli isaatillee qalbii isaan fuute baay'annaan faayidaansaa. Otoon ergaminuu ergamaan aalamaa Abuu Bakrii waliin jaalalli isaan qaban baay'eedhuma cimaa. Kun jecha koo miti seenaa isaatu himaa. Kanumarraa ka'uun haalaa fi amalli isaanii wal fakkaatee Abuu Bakriin illee kan dhugaa dubbate amaanaallee tiksee dalagaa gaggaarii irraayis hojjetee rakkoo uummataatiif kan akkaan dhiphate. Rasuulli ergamnaan ergaas sallame namoota hedduudhaa karaa islaamummaatitti isaan yaame. Baay'ee miidhamullee seenee islaamummaa rakkoo isa qunnameef diin irratti obse innoo hamma dhumaa oliif gad hin jenne baafachuudhaaf gumaa. Baay'ee dararamee reebamus jabinaan innoo tole hin jenneen fudhanne salphina. Nabii rabbii waliin hariiroo isaa cimsee Bilaaliin qabrarraa erga bilisoomse ummanni morminaan isatu dhugoomse. Kanaafuu rabbiinis imaanaaf qabeenyaan kan isa duroomse. Deemsa gara samii Qureeshiin morminaan abbaan Bakrii ammoo kophaa dhugoomsinaan karuma hundaanuu isaaniif tumsinaan Siddiiq moggaafame kaliifaan islaamaa amiirri mu'minaa. Akka saabaa isaanii garaasaa muratee nabii rabbii waliin makkarraa godaanuu ana osoo hin taane siiraatu dubbate jaalalli rasuulaa onnee isaa keessatti kan akkaan guddate. Imaluuf kaanaanis hijiraasa Madiinaa na hammuma danda'een cimsee isaan tiksa akka isaan hin buune tasas harka diinaa. Isaan lafa ciibsee ofii isaatii taa'ee hamtuurraa isaan eeguuf akka hin taane ta'ee akkasiin makkarraa hijiraa waliin ba'e. Akkasiin Madiinaa ga'an qubatanii rakkoof miidhaa diinaa erga hubatanii Madiinaa ga'anii achi baqatanii. Gaafuma jalqabaa gaafa lola Badrii gaaf jalqaba duulaa abbaa Bakrii ture akka namaatitti waardiyyaan rasuulaa. Gaafa lola Uhud gaafa lola cabaa abbaan Bakrii immoo rasuularraa lolee ta'ee nama jabaa duula hedduurratti iddoo guddaa qaba. Erga nabiin du'e addunyaarraa galee ummanni wal ga'ee nama tokkos dhabe amiira filachuuf abbaa Bakrii malee. Abbaan Bakriitillee erga aangoo argate jiruu isaa keessatti hojiilee gurguddoo adliidhaan hojjetee halkanii fi guyyaas hin beeku boqatee. Quraana walitti qabee barruudhaan katabee muslimtootaan gahuu yeroo isa duraatiif isatu jalqabe. Aangoo isaa keessatti waan hundumaa tiksee aangoo tiksuuf jedhee takkaa dhiiga namaa hin beeku gad jiksee. Kanaafuu seenaan isaa itti fufaa taa'a dhalootaan himamee caalaatti haaromfamee dhalootaan barraa'a. Guyyaa tokko garuu dhukkubaan qabamee fuula rabbii deemuun irratti dirqamee namoota isa biraa ofitti as yaamee jechuudhaan gaafate guyyaan har'aa kuni maalinaaf himamee. Namoonnis jedhaniin guyyaan kun wiixataa. Innis akkas jedheen yoonan har'a du'e har'a na awwaala baay'ee man barbaada rasuulatti hidhata. Akkuma dhaammate guyyaa san du'ee gaafas awwaalamee sahaabota keessaa tasas hin argine nam tokkoon caalamee. Isa yeroo rakkoo isa yeroo gaddaa saahiba rasuulaa isa yeroo maraa abbaa Bakrii jechuun isa kanaa bara. Anis xumureera walaloo koo har'aa sagantaa biraatiin torban wal agarraa kan na dhaggeeffattan hunduu galatoomaa nagayaan naaf tura.